Premier League England irra Manchester United Tottenham Hotspur waliin taphata. Manchester United taphoota sadan darban injifachuun kaka'umsa fooyyerra jira. Faallaa kanaatiin Tottenham taphoota liigichaa 6 darban injifachuu hin dandeenye. Ta'us Manchester United taphoota 8 darban Tottenham waliin taphateen mo'achuu dadhabuun riikardii gadaanaa qaba. Rodrigo Bentancur, Mohamed Kudus, Dejan Kulusevski, James Maddison fi Richarlison taphattoota Tottenham miidhama qabaniin tapharraa irratti kan hirmaanne leenjisaan kilabichaa Thomas Frank ibsaniiru. Dursaan liigichaa Arsenal sa'aatii 12 eegaluun Sunderland waliin taphata. Martin Odegaard miidhama isa mudateerraa bayyanachuun har'a kilabicha tajaajiluu akka malu Mikel Arteetaan dubbateera. Bukayo Saakaan yeroo dhiyootti gara taphaatti akka deebi'us gabaafame. Taphoota birootiin Bournemouth, Aston Villa, Fulham, Everton, Wolves, Chelsea, Newcastle, Brentford, Burnley, Everton waliin taphatu. Barcelonaan waliigaltee Fermin Lopez waliin qabu dheeresse. Shaampiyooniin La Liga Spain Barcelonaan waliigaltee taphattoota dargaggeeyyii waliin qabu dheeressaa jira. Kilabichi taphataa bu'aa akaadaamii La Masia kan ta'e Fermin Lopez waliigaltee hanga 2031tti isa tursiisuu dheeresseefira. Fermin Lopez umurii isaa 18tti gara akaadaamii kilabichaatti kan dabalame yoo ta'u bara 2023 eegaluun garee jalqabaa Barcelonaaf taphachaa jira. Taphataan sarara gidduu umurii 22 kun taphoota 116 goolii 29 garee jalqabaaf galche. James Rodriguez gara liigii Ameerikaatti male. Taphataan lammii Kolombiyaa James Rodriguez kilaba Ameerikaa Major League Soccer Minnesota Unitediif mallatteesse. Taphataan duraanii Real Madrid kun waliigaltee hanga waxabajjii bara 2026tti kilabicha waliin isa tursiisu mallatteessira. Waliigaltee hanga muddee bara 2026tti dheeressuufis carraan kennameefi. Taphataan sarara gidduu umurii 34 James Rodriguez waggaa 6 keessatti kilaba 7ffaaf kan taphatu yoo ta'u kan Minnesota Unitediif mallatteesse kun kilaba 13ffaa isaati. Real Madridin alatti Bayern Munich ergisaan Porto, Monaco, Everton, Olympiacos fi Rayo Vallecano dhaabbiin taphateera. Liigota Awurooppaatiin alatti Kolombiyaa, Brazil, Meksiko, Saudi, Argentina fi Saudi Arabiyaa keessa taphachuun isaanii beekama. Kilabiin erga hundeeffamee reefu waggaa 11 guute Minnesota United waancaa kana dura sadarkaa Ameerikaatti argatee hin beeku. James Milner mindaa torbanii paawundii 70 irraa eegalee hanga riikardii Premier League England qabachuutti dhiyaateera. Diiniyaas Bashiriitu qindeesse. James Milner has been reaching and setting Premier League landmarks since he was 16. Barsiisaan isaa duraanii abbaa murtee Premier League England kan turan John Moss yeroo tokko tapha Andursee irratti Milneriif kaardii kenneen erga taphichi xumurameen booda namoonni hedduun barsiisaa barataa isaa dirree dhaaree jechuun bifa qoosaatiin haasaa turan jechuun dubbatanii. James Milner amma taphataa ganna 40tiin tapha jalqabaa isaa erga taphatee waggoon 24 guuteera. Waggoota kana keessatti bu'aa bahii hedduu dabarsee jira. Magaruu seenaa addaa galmeessuuf dhiyaateera. James Milner uumama isaatiin taphataa injifannoo dheebotu yeroo hunda onnee fi ga'umsa olaanaan taphatu kilabni kamoosoo qabaate hawwudha jedhama. James Milner tapha Brighton fi Crystal Palace waliin taphatan irratti kan hiriiru yoo ta'e seenaa Premier League Englandin riikoordii Gareth Bale ni qoddata. Milner urjii waggoota 12 oliif dirree kubbaa miilaa keessatti ga'umsa wal fakkaatan fulleedha. James Milner taphoota Premier League 652 irratti hiriiree taphatee jira. Garee biyyaalessa Englandiif taphoota 61 hiriiree jira. Turtii waggoota 24 keessatti waancaa Premier League 3, waancaa FA 2 fi Champions League Awurooppaa 1 argateera. Maqaa masoo millee jedhamuun kan beekamu urjiin dirree keessaa kun gara laafessa akka ta'e hiriyoonni isaa ragaa ba'uufi bara 2019 tapha Premier League Liverpool fi Crystal Palace taphatan irratti barsiisaa isaa kan ture abbaan murtee Premier League England Milneriif kaardii kennuun dirreedhaa baasanii. Nama isatti dhiyoo kan ta'an abbaan murtee John Moss mana barnoota sadarkaa tokkoffaa East Brookit barsiisaa James Milner turanii. John Moss ni dubbatu. James Milner yeroo balleessaa raawwatu kaardii koo baasuuf obsuu hin danda'u jedhanii. Yeroo sanatti jedhan Moss waa'ee barataa koo ta'uusaa hin yaadanne. Namoonni barsiisaan barattoota isaa keessaa tokko ree isa qofa jechuun bifa qoosaan haasaa turan jechuun dubbatanii ture. Lamaan kennayyuu amma waa'ee kanaa kolfuu dandeenya kan jedhan abbaan murtee Moss anaafis ta'e isaaf taateen sun yaadannoo bara baraati jechuun yaada isaanii ibsanii.
He was a teenage prodigy. James Milner, just 16 years of age. He has represented England at... James Milner Leeds United waliin tapha jalqabaa hiriiruun taphatte. Erga gaafa saniitii kaasee amma guyyoonni 8,491 yookiin waggoon 24 lakkaa'amanii jiru. Innis waggoota kanneen keessatti taphoota 652 hiriiruun rikoordii Gareth Bale waliin qixxaatuuf tapha tokko qofaatu isaaf hafame. Leenjisaan Brighton Fabian Hurdural seenaa guddaa akka taphuuf dhiyaatee jira. Hawwiin koo yeroo hundaa jireenya isaa guutuu milkaa'uu barbaadaa jedhaniin. Inni konkolaachisaa xiinsammuu injifannoo keenyaati waan ta'eef taphattoota akkanaa garee keessaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhan. Ammatti inni seenaa Premier League Englandin hojjechuuf tapha 2 qofaatu isaaf jechuun dubbatanii. Newcastle keessatti James Milner waliin kan taphate Alan Shearer ogeessa moodeelaa fi hoogganaa cimaa jechuun James Milner ibsee jira. Alan Shearer waan argachuuf deemtu sirriitti obeekte osoo garee kee keessaa isa qabaat waan gaarii hojjette jechuunis dubbate. Defender, midfielder, creator, goal scorer, history maker, winner. Kun seenaa dargaggeessa koomsisaa Leeds ta'ee fi hojii cimaa ogummaa fi naamusa ol'aanaan waggootaaf kubbaa miilaa keessa turuun milkii guddaaf ga'e James Milneriin. James Milner tapha lamaan yoo hiriire seenaa Premier League England keessatti taphataa taphoota hedduu hiriiruun morkataa hin qabne ta'a. Milner umrii isaa waggaa 16 yeroo turetti taphataa YTS ta'uun torbaanitti paawundii 70 argachaa ture. Turtii ji'oota 6 booda ammoo kilaba seenaa itti kataboo eegalee Leeds Uniteditti makame. James Milner dinqisiifataa Tony Yeboah yoo ta'u akka deeggaraa tokkootti lakkoofsa 16 uffatee taphateera. Adeemsa booda hawwii fi fedhiin isaas dhugoomee jira. Tapha Sunderland Stadium of Light irratti goolii 2-1 injifatan irratti waggaa 16 fi guyyoota 356 goolii galchuun seenaa Premier League Englandin taphataa umrii xiqqaan goolii galchi ta'uunis galmaahee ture. James Milner taphattoota biroo kilaboota Premier League England keessa taphatan biraan wal bira qabame yoo ilaalamu kutannoon isaa gara fuulduraatti deemuu fi xiyyeeffannoo guddaa qabaachuun hunda caalaa ni leellifama. James Milner Premier League England keessatti kilaboota 7 taphatee jira. Taphoota 230 Liverpoolii garee hunda caalaa Zarreers tajaajilee jira. Manchester Cityf tapha 147 taphatu. Aston Villaaf tapha 100, Newcastle Unitediif taphoota 94, garee isaa jalqabaa Leedsif taphoota 48, Swindon Town kilaba jedhamuuf tapha 6, akkasuma kilaba amma keessa taphachaa jiru Brighton and Hove Albioniif taphoota 33 hiriiree taphatee jira. Walumaa galatti ammoonatti taphoota 652 Premier Leaguein taphachuun tapha lamaan booda rikoordii kana kan dhuunfaa isaa taasifata. It's maybe a bit more, you know, things off the field, nutrition and things like that. But you know, the players that I played with, you know, at the start of my career, incredible players as well, and different game. Yeah, maybe had to be a bit tougher then. Saddeettamii sadii soddoma irratti argaman dhufan muraasa ilaaluu fi lalisaa darajee wallagga lixaa aanaa haruuraa miidhamni Gvaardiyoolee jedhee yeroo dheeraadhaaf dirreedhaa akka fageessu kilabichi siitiin kan dura beeksisee jira. Najib Badruu godina Lobbaa Boorraa sin dhaggeeffachaa jira. Chelsiidhaaf carraa gaarii jedhee Misbaahuu Qamar godina Jimmaa Saqaa Coqorsaarraa barreesse. Miikeel Meeriinoo gam dirreedhaa fagaataa jedhee aga bara dorgommii karaatti gara dirreetti deebi'uu akka hin dandeenye miidiyaaleen gabaasatti kan jiranu. Arsenaal garuu gama kanaan wanti ifatti beeksisee jiru qorannoo dabalataa taphatichaaf taasisaa fi akka jirudha kilabichi. Kan ifoomsee Abdallahi Daawud godina Jimmaa Qarsaa Dareerraa Liverpool torbee kana Manchester Cityin injifataa jedhee kumarraa taakkalee jechuudhaan Iluu Abbaa Borii Ayyuurraa kan barreesse. Manchester United 3-1 Tottenham ni injifataa. Gaazaliyaamiin godina Jimmaa Nadhii Gibeerraa kan barreesse. Akkasumas maamila keessan yeroo hundaa jechuudhaan barataa Abneezer Gammachuu Wallagga Lixaa Gullisoorraa kan barreesse. Miikeel Meeriinoo miidhama isaa jedhee silaa simbiraan geera Arsenaal 2-0dhaan ni injifataa jedhee. Akkasumas barataa jireenyaa Dirribaa magaalaa Baddaleerraa kan barreesse. Goleegaan garee biyyaalessa Itoophiyaa Abubakar Nuuraa sadarkaa irratti argama jedhee miidhamarraa bayyanachuudhaan dhiheenya kana maddeen Itoophiyaaf taphachaati kan jiru. Filannoo jalqabaatiin Baahiraa Maddee Nadhii Gibeeraa Chelsiin 3-0 Wolves ni injifata. Pedroon goolii meeqa galcheedhe Jaao Pedro yoo ta'e taphoota Premier League England 24 goolii 9 yoo galchuu Pedro Neetoon ammoo taphoota Premier League England 24 goolii 5 kan inni galche. Maatiyoos Tasfaayee godina Gujii Lixaa Birbirsa Kojowaarraa kan barreesse. Manchester Cityin Liverpool lamaanii injifate jechuudhaan kan barreesse. Alaamuddin Abrahaam Arga Lixaarraa kan barreesse. Qophiin keessan
baysa deegara Arsenal akka ta'e kan barreesse Najaash Zaakir Nadigibeera Manchester City 3-1 Liverpool akka injifatu kan barreesse Maatiyus Tasfaayee godina Gujii lixaa irraa kan barreesse irra deebiidhaan kan barreesse Baqqalaa Asfaaw nisi dhaggeeffachaa jira qophiin keessan namatti tola jedheera Xayyibuu Abaadir Buunoo Baddalleerraa Manchester Cityin tokko Liverpool 3 jechuudhaan kan tilmaame akkasumas tamaam jootee Baddalleerraa Arsenal har'a 4-0dhaan ni injifataa Kaayivaasiif carraa gaarii jedhee akkasumas Koorsaa Tasfaayee jechuudhaan Wallagga lixaa Yubdoorraa Arsenal 4-1 Sunderland ni injifataa kan jedhee dhaggeeffattoota hedduudha kan barreesse Abeel Maamushee godina Jimmaa irraa kan barreesse Arsenal 4-1 injifataa Lataa Alamaayyoo godina Wallaggaa lixaa Gimbiirraa Arsenal 5-0dhaan akka injifatu kan barreesse Sa'ad Hakim jechuudhaan godina Harargee lixaa irraa Odaa Bultumirraa qophiin keessan beesaa jabaadhaa jedhee Arsenal 2-1 Sunderland injifataa Yusuuf Xalahuun Haruurraa jechuudhaan kan barreesse dhaggeeffattoota hedduudha kan 83 irratti nuuf katabee dorgommii atleetiksii indoor tour Maadriitii dorgomeen Birqii Ayyaloom injifatte dorgommii indoor tour bara 2026 sadarkaa warqii qabuun 8 keessaa tokko kan ta'ee fi inni marsaa afuraffaa fageenyota garaagaraatiin Ispeenitti dorgomeera. meetira 1500 kan hirmaatte atleet Birqii Ayyaloom dorgommicha daqiiqaa 4 sekoondii 2 fi maayikiroo sekondii 37 injifachuudhaan shaampiyoonii taate. dorgommichi xumuramuudhaaf hanga meetirii 324tti dursaa kan turte atleetiin Itilii Naadiyaa Baataakoliiti daqiiqaa 4 sekoondii 3 fi maayikiroo sekondii 59 sadarkaa lammaffaa baate. ta'us atleetiin kun daqiiqaan isheen ittiin xumurtee kun riikardii taalee kana dura atleetiin biyya ishee Maartaa Zeenooniin qabattee ishee qixxeessera. Birqii Ayyaloom qixxata darbee Riippaabilika Cheekostiraavattis fageenya kanaan waan injifatteef qabxii 20 ramaddii kana dursaa jirti. Saaroon Barihee qabxii 12 sadarkaa lammaffaarratti argamti. meetira 800 dubartootaan Nigist Geetaachoo lammaffaa 3000 dhiiraan Geetnet Waala sadarkaa sadaffaa baheera. CB Premier League Itoophiyaatiin bunni Itoophiyaa taphoota 4 booda milkaa'eera. Walaayittaa Diichaan injifannootti deebi'uu rakkachuun marsaa kana xumureera. Dabalatasaa akka taanutti dhiyeessina. CB Premier League Itoophiyaa torbee 19ffaan kaleessa staadeemii Finfinneetti morkiin Arbaa Mincee fi Dirree Dawaa goolii tokko qixaan xumurame. Taamiraat Iyyaasuu daqiiqaa 32ffaa addaanitti bu'uun goolii galchiin Arbaa Mincee dursa qabachiise. Taphataan sara fuuldura Arbaa Mincee Taamiraat bara dorgommichaan goolii 7ffaa galchuun taphattoota goolii hedduu lakkoofsan keessaa lammaffaarratti argama. Turtii daqiiqaa 6 booda Abeel Nagaash goolii qixxeessituu Dirree Dawaaf galchuun taphichi tokko qixaan goolabame. Bara dorgommii kana yeroo 3 leenjisaa kan jijjiire Arbaa Mincee taphoota 19 irraa qabxii 12 qofa walitti qabachuun marsaa duraa ligichaa sadarkaa xumuraa 20ffaan xumure. Kilabichi taphoota 19 keessaa tokko qofa Yuunivarsiitii Walwaaluu Addiigiraat injifate. Waliigalaan taphoota 9 mo'amuun 9 qixa bahe. Taphoota 19 goolii 22 kilaboonni yoo irratti galchan goolii 10 qofa galche. Dirree Dawaan qabxii 24 sadarkaa tokko fooyyessuun 11ffaarraa 10ffaatti ol siqeera. Injisaan Arbaa Mincee Addis Kaasaa dogongoruma keenyaan goolii nurratti galee jedhan. Kan Dirree Dawaa ittaagasuun daala dirree kanarratti carraa goolii argattee fayyadamu ባናን ገቲሲ ከፈልቺ ሰጀደ አሁን ንቃት ይጎለናል ለምሳሌ እነሱ ያስቆጠሩት ሳይናን ተበቹን ነው አፋ ጎሊን ኢሳን ገልቸን ኩባ አለባቴ ዴብቴራ ደፈኒ ጀልቀበኒ ጎሊ ገልቸኒዳ ሳይኒ ኑ አፋ እዶን አንቅነ ቀብኑ ጅራ እረቱ ጀቹ ካን ቀብኑዳ ተበታ ሆገኑቱ ኑ በርባቺሳ ተበቶኒ እዶ ሀለቲ ቀበተን ፉልዱረት ሀለቲ ዴመኒ ኢባቲ ታሰን እረቱ የቆጴስኔ ዋን ጋሪ ገልሜስና ተበደርብራ ተበከናን ሰረር ጅዱ ኬኛ ገርገራ ቶርባን ደርቤ ደርገጎ ተፈየደምኔ አመ ተበቶተ ሙተኖ ቀበን ተበቺስኔ ቀብጢ ደቡን ገቲኑ ከፈልቺሳ ተበከናን ቀብጢ ቶኮ አርገቹን ኑፍ ጋሪዳ ክሩ ዋንፎ የሱ ቀምኑቱ ጅራ
ወደ መጀመሪያ አካባቢ የጎል ሙከራዎችን ለማግኘት ሞክረን ነበር። ገረጀል ቀባረት ያሊወን ጎሊ ኡሙፍ ያለ ቱሬ ጨራዋን አርገኔ ከንገልቹ ደንደኙ ቱረኒ ትፈየደሙ ዮደ ዳብዴ ኦፌገኖ ጎቹ ቀብዳ ጎሊን ኑት ገሌ ቀርቀራን ከንደበርሰኒዳ ሰምቦዳ ኑትስ ገልችኔራ ጥየፈኖ ጎቹ በርባቺሳ ሰረራ ጎሊ ኬሳ ዮሴኑ ጨራ አርገኔ ጠበቶኒ ኦሶ ተዝገቢ ቀባተኒ ጎሊ ለማ ሀንገ ሰዲ ገልቹ ደንደኘ ቱሬ ሀራ ሂምልኮቭን ገሩ ገውምሰ ገሬ ኮቲ ኢቲን መዳሌራ ተባብራ ከሌሱ መስታዴሚ ሳይንሲ ፊ ቴክኖሎጂ አዳማቲ ተበተሜን ቡን ኢትዮጵያ ቶኮ ፊ ዜሮን ወላይታ ዲቻ እንጅፈቴ ደቂቃ ኩዳ ፍረፋት ኤርሚያስ ሹምበዛ ጎሊ ገልቼን ቡን ኢትዮጵያ ተቦታ ፍርቦ ደገረ እንጅፈኖት ዲቤ ደቂቃ 48 ተፋረት ገመ ወላይታ ዲቻ መልካሙ ቦጋለ ካርዲ አኬከቺሳ ለማን ገመ ቡን ኢትዮጵያ አቡበከር አዳሙ ካርዲ ዲማን ድሬዳ ባህኒሩ ሻምፒዮኒን በረኩ መለማፊ ሰዲ ቡን ኢትዮጵያ ቀብጢ ዲግደሚ ሰዲን ሰረካ ሳገረ ኩዳ ለማፋቲ ፎየፈቴ ወላይታ ዲቻን ቀብጢ ኩደጃን ሰረካ ኩዳ ሰግለፋን መርሳ ቶኮፋ ጎላቤ ወላይታን ከንከለይሳ ወሊን ተቦተ ሰገል ደርቤ ሙርከቶ ተሳንጅፈቹ እንደንደኝ ሌንጂሳን ወላይታ ዲቻ መሳይ ተፈሪ ቦቆና ዴቢ ሶቺን ኬኛ ጋሪዳ ጀዳን ከምቡና ኢትዮጵያ ሳምሶን አየለንጅፈቹ ኬኛ ተሄዱ ገመዴራ ጀዳን የተወሰነ መጀመሪያ አካባቢ እነሱ ጥሩ ነበሩ። ኋላ ወደ ሪትሙን አስተካክለን ጀልቀበረት ኢሳን ጋሪ ቱራኒ ቦደራ ሀላ ጅጅሬ ኦብሳን ዲባታ ሱፍ ያለ ቦቆና ቦዳ ኩባቶ አኔ ተበቹፍ ያሌራ ቶፍታ ብሮስ ጅጅሬ ከለቲን ፉልረት ዴምኔ ጎሊ ገልቹፍ ያለ ደቂቃ ዱማረት ኢሳን ኢትሰሳኔ ጭምሱዳን ተበቶ ተሻኒን ኢትሳ ቱራኒ ገሬ ኬኛራ ዋን ጋሪ ኑበኒ ዋንቲ ስሬስኑ ቀምኑ ጅራ ገሪቸ ጫለት ጭምስዴ ቀብጢ ፎይ ያርገቹ ዳፍኔ ያላ ጨዋታው ከባድ እንደሚሆን የጠበቅነው ነው። Taphichi ulfaataa akka ta'u eegnee turre Walaayittaa Diichaan kubbaa dhaabbate goolii galchuuf kilaba yaaluudha. Har'a boqonnaan duraaf boodas tasgabboofnee kubbaa dabarsuu irratti hanqinatu ture. Garuu qabxii 3 barbaannu arganneerra gammanneerra. Premier League Itoophiyaa marsaa tokkoffaa kaleessa xumurame kanaan kilaboonni 3 Buna Sidaamaa, Hawaasaa fi Nageellee Arsiin qabxii qixa 35 walitti qabachuun garaagarummaa gooliin wal duraa duubaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa qabataniiru. Adaamaan qabxii 28tiin sadarkaa ja'affaa, Shaggar qabxii 21 14ffaa irratti argamu. Arbaa Minci Walaayittaa Diichaa Yuunivarsiitii Walwaaloo Addigiraatii fi Maqala Sabaandartaa kilaboota sadarkaa gadii keessatti argamanii. Marsaan lammaffaa liigichaa boqonnaa torbee 2 booda Adaamaa fi Hawaasaatti eegalama.